Ashamaa akka fuudhee jaalatamtootaaf kabajamtoota hordoftoota chaanaalii kootii akkam jirtu nagaa jirtu fayyaa keessanii nagaa kootii galata waaqayyoo baga nagaa taatanarraas viidiyoo isin jaallattaniin deebi'ee dhufee jira. Akka waa xiqqoo ishii irraa bartan abdiin qabaan ijoollee baay'een jechuudha. Koomentii yeroo darbe viidiyoo darbe irratti jechuudha. Koomentii garaagaraa naa barreessitanii jirtanii baay'een keessan viidiyoon kiyya akka fadaasin godhee ergaadhaan alatti baay'ee akkasiin kolfisiiseen naaf dabanatti himtanii galatooma yaa'u kolfa bichaadhaan osoo hin taane akka waan irraa barattaniin barbaada jechuudha. Isinis immoo waa xiqqoo ishee akka irraa bartan abdiin qaba jechaadha. Har'as immoo yaaduma mataa keenya ilaalchisee nuti jechuudha. Yeroo baay'ee yaadni keenya sirrii nutti fakkaata. Wanti nuyi goonu marti sirrii namni biraa immoo sirrii nutti hin fakkaatu jechuudha. Wanti tokko jechuudha nama wajjiniin waliin dubbatanii ta'uu danda'a. Maatii keessa waliin, hiriyaa keessa waliin, abbaa manaa keessa waliin, obboleewwan keessa waliin gaafa haasoftan wanti isin irratti waliin galle jiraachuu danda'a jechuudha. Sababni isin itti waliin gallee fi wanti sun sirrii hin taane osoo hin taane akkaataa itti fudhannaa keessaniiti jechuudha. Amma fakkeenyaaf waan tokko obboleessi kee yookiin obboleettiin kee yookiin jaalalleen kee yookiin abbaan manaa kee yookiin haati kee abbumti ta'e jecha tokko gaafa siin jedhu situ hiikkaa itti kennu jechuudha. Miti namni waan tokko nuun jedhan nuyi immoo hin hiikna jechuudha. Akkana jechuun isaa akkana jechuudha miti. Akkana gochuun ishee akkana gochuu isheeti miti kan jedhu jechuudha. Inna yeroo tokko of bichaa sirrii goonet nama kaan sirrii miti jenna jechuudha. Namoonni yaada akkasii qabdan namni kamiyyuu fakkeenyaaf yaadni tokko sirriidha kan jedhamu namoota baay'ee biratti fudhatama yoo qabaatedha jechuudha miti. Akkasumas immoo haasofni nuti haasofni yookiin hojiin nuti hojjenni namoota bira ga'ee namoonni baay'ee yoo jaalatan yookiin immoo jecha keenya isa yoo fudhatan dubbiin keenya kun sirriidha jechuudha. Ammas immoo nama sadii nama afur ta'anii waan tokko irratti waliin haasofne nu sadeen namni sadii yaada akka tokko namni tokko immoo yaada qofaasaa yoo qabaatedha namni sun sirrii miti yookiin immoo fudhatama hin qabu yaadni isaa kan jechuu dandeenyudha jechuudha. Namni tokko immoo sababa qaba waan godhu hundumaaf sababa qaba jechuudha. Maal seetan amma fakkeenyaaf namichi tokko yookiin obboleewwan keenya waan tokko gaafa nuun jedhu sababbii osoo namni tokko lafumaa ka'ee yeroo nuuni noodu namni tokko lafumaa ka'ee nuuni waliin lolu jechuudha. Sababa qaba. Nuti immoo sababa san baru. Fakkeenyaaf nama sanitti dhiyaachuu yookiin nama san araarfachuu yookiin nama sanii wajjin walii galtee gaarii qabaachuu yoo barbaanne wanta nama san goone qorannee toorra ga'uudha jechuudha kan qabnu. Malee lafumaa ka'eeti miti namni tokko kan nu cufu yookiin namni tokko kan nu jibbu yookiin namni tokko kan nu wal lolu jechuudha. Fakkeenyaaf obboleewwan keessan keessaa obboleewwan shanas jaas qabaadhaa isaan keessaa tokko baay'isee jibba ta'e sababbii qaba jechuudha. Sababbii ittiin jibbu qaba. Maybe obboleessi inni isaa gaddisiisee isa gaddisiisuu isaan beeku ta'a. Jechuun hin hubatu bakka amma fakkeenyaaf namoonni tokko akkam akka ta'e beektanii amalli isaanii akkaataa isin itti ta'an isin ajaa'ibuudha jechuudha. Wanta isin ajaa'ibuudha gonkumaayyuu badii isaanii namni hin beekne jira jechuudha. Dhiiras haa ta'u durba haa ta'u ana waan naqunname beekuu dhugaa isin hin jedhaan. Badiin kiyya maalidhaan maaliin balleessi maaliin godhe. Namoota wajjin yeroo baay'ee walitti hin bu'a namni kuni. Garuu badii isaatti fakkaatu walitti bu'uunti isaa sun waanuma namni isa miidhaa jiru malee waan namni isa baddalaa jiru malee isaas kaffaa jiru malee ofiisaatii akka nama mineetti jechuudha kanaas yookiin immoo kan nama sanii himatu nama kaan himatu jechuudha. So namichi kun mataa isaa rakkoo mataa isaa akka qabudha jechuudha kana nu hubadhu. Maaliif namni tokko nama hubuu isaatiin duratti yookiin nama miidhuu isaatiin duratti sababii qaba isiniin jedhe durattu. Bakka nama kanarraa namni dheecha yoo ta'e nama kanarraa namni fagaachuu barbaada yoo ta'e namichi kun rakkoo qaba. Yookiin haasa'ii namoota waliin galuu wanti inni godhu sun namoota hin gammachiisu jechuudha. Gabaabumatti wanti inni gochaa jiru yookiin haasofni inni haasaa jiru yookiin hojiin inni hojjechaa jiru namoota kaan hin gammachiisu jechuudha. So yeroo baay'ee yaadni kiyya bicha maaliif fudhatamne yaadni kiyya maaliif fudhataman qabaanne tanii bakka antiniin jedhina of gaafadhaame sababa qabdani sababa qaba waan hundumtuu sababa qaba akkuma isiniin jedhe wanti sababa hin qabne hin jiru sababaan jechuudha. Amma fakkeenyaaf namni yaada keessanii fudhatu taanaan yaadni keessa sirrii akka hin taane ofii keessanii of gaafadhaa sababbii maaliitiif
By the way, yeroon akkana isin jedhu namni tokko isinitti naafetti yaada keessa fudhachuu dhiisuu yookiin immoo yaada keessan tuffachuu ni barbaada. No, kana jechuu kiyyaa miti garuu yeroo baay'ee jechuudha namootaan hin jibbamta yoo ta'e namoota wajjin wal lolta yoo ta'e amalli keessan tokko kan nama walitti sinnaqu yookiin nama walitti sillolchiisuu qabdanii jechuudha. Na waan san qoradhaa irra ga'a. Namoonni tokko jiran dhugaa rabbi gonkumayyuu namni maaliif akkas ta'uu didee bakka maaf akkas ta'uu ananii godhu sun ananii yaadu sun maaf ta'uu didee jedhaniituma kan lolan jiran. Yaadni kee sirrii waan hin taaneef, yaadni kee fudhatama waan hin qabaanneef, yaadni kee deeggarsa waan hin qabaanneef malee ati sirrii sababii sirrii namni sun dogongoraa jira yookiin si jibbaa jira miti. Yaadni kee sirrii miti omtuu namni yaada kee fudhatu hin jiru. Garuu yaadni kee sirrii ta'ee jennaan sababii namni yaada kee hin fudhanneef hin jiru jechaadha. Kanaafuu yeroo baay'ee namoota irratti quba qabu keenyaan duratti maalan gochaa jira? Maalan miidhe? Obboleessa kiyya kana maal miidhetan obboleessi koo na jibba maaf na walloluu barbaada? Maalan isa godhee amma osoo wajjin hin jiru baay'ee namni tokko si miidhaa oduma jiru itti homaatti kan fakkaanne jira. Jechuun wanni si miidhaa hin jirre yookaan beekas ta'uu danda'a, wallaalummaas ta'uu danda'a. Wanti isin gochaa jiru ittiin beekamu jechaadha. Na gabaabumatti osuma nama wajjin jiraataa jirtan akka salphaa haala isinitti wanti salphaa ta'e nama biraatti itti ulfaachuu danda'a. Kanaafuu namni baay'een amala nama tokkotirraan kan ka'e of ajjeesuu kan barbaadu jira. Bakka nama sanirraa fagaatee jiraachuu nagaa barbaadu bakka nagaa bakka nama kanarraa gaafan gargar bahi gaafan isarraa fagaadhe nagaan natti dhaga'ama jedhanii ta'u obboleessa isaatirraa haadha manaa isaatirraa abbaa manaa isaatirraa kan gargar bahee jiraatu jira jechuudha. So kana jechuun maal jechuudha? Namichi kun rakkoo mataa isaa qaba jechuudha. Waan nama miidheetti fakkaatu garuu nama miidhaa jira. Nama hubachuu hin danda'u. Garamiinuu yaadu inni ofuma kiyyaa fanaan sirrii dheedheeti yaada jechuudha. So amala akkasii warri qabdan fakkeenyaaf yeroo baay'ee nama wajjin walitti kan buuta yoo ta'e fakkeenyaaf nama urufa jiru gammachiisuudhaaf yaadinaa isin dura nama naannoo keessan jiru nama mana tokko itti wajjin jiraatan hiriyoota keessa yeroo baay'ee itti wal argitan maatii keessan nama sani gammachiistan booddee nama fageenya jiru ollaa keessa gammachiisuu ni dandeessan. Saniin alatti garuu waree ta'a jechuudha. Amma fakkeenyaaf obboleessa kee gaddisiisaa boochisaa. Haadha manaa ta'e gaddisiisaa boochisaa obboleettii ta'e gaddisiisaa boochisaa nama bira deemtee bakka waan gaarii akka gochaa jirtu yookiin immoo nama biraatiin mararfachuu nama biraatiin yaadu akka samala akkasii fakkeessita taanaan jechuudha. Ati fakkeessaa jirta already ammalee amala gaarii akka hin qabnedha jechuudha wanti nu hubachaa jirru. So namoonni baay'een ollaa keessanii gadduun duratti hiriyoota keessanii gadduun duratti dura nama wajjin dhalatta maatii keessan ilmoo keessan haadha keessan abbaa keessan akkasumas immoo hiriyoota keessaniif gadduudhaaf yookiin immoo mararfachuudhaaf ni dandeessan jechuudha. Namni tokko baay'isawee maatii isaa zoor jedhee kan ilaalu alatti duwwaadha jechuudha. Amala akkasii kan argisiisu namni tokko maatii isaa keessa namni cabee odoo jiru namni kan miliqee gaafachuudhaaf kan fiigu jira jechuudha. Nama ormaa miliqee gaafachuudhaaf. So kana jechuun maal jechuudha gabaabumatti har'a wanta godhaa jirru. Sa'aatii kanatti eenyu waliin yeroo akkamii akka dabarsaa jirru na gaafa yeroo keenya dabarsinu jireenya keenya jiraannu immoo nama wajjin jiraannu kana gammachiisaa jirra moo gaddisiisaa jirra kan jedhu gargar baasnee ta'u beekuu qabna jechaadha. So kanas ni jechuu barbaada. Sinin jaaladhaa sinan kabajaa waa xiqqoo ishee akka irraa bartan abdiin qaba turtii gaarii.